Durasina nupe Beka kon kabdo Yonda tabe kufe Siko fala garu Ashama hordoftoota fi jaalatamtoota maatii Yordii nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u obboloota koo maqaa waaqayyootiin akkam jirtu nagaa keessanii an jira galata waaqayyoo baga jiraattanii baga eegamtanii isaa kanaaf roobna eegdanii ameen waaqayyoon keenya kan eegee kan nu tikse isaa kanaan nu eegalan ulfinni isaaf haa ta'u akkasuma immoo biyya keenya nagaa tokkummaa jaalalan nuuf haa kennu jecha akkasuma warroonni Yordii yuutuubiidhaaf maamilata maatii hin taane maatii ta'an subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa komentii jalatti hanqina koo dadhabina koo naa barreessaa warroonni immoo akkasuma like share gootan galatooma ulfaadha galanni koo guddaadha isiniin jechuun jaalladha obboloota kiyyaa dhiifama sagaleen koo qofaan naqabee ture akkasin isiniin jira obboloota kiyyaa irra immoo nuuf fayyadaa irraa barannaa kanan jedhu jecha sagalee waaqayyoo kanan dhageerraani kanan qabadhee dhufeedha. Dhufee nu fayyada jedhee waan inni yaade ameen obboleetti qabadhee dhufee waan ta'eef isaan beekurraa yookiin isaan baradheerraa isiniif qooduudhaaf inni dhufee egaa hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na waliin turaan affeerra kiyyaa. Mata dureen kootis ayyaanota giftii keenya dubree maaramii kan jiranidha kan waliin ilaallu na agadumaatti na waliin turaan isiniin jedha kallattumaan gara mata duree kiyyaatti isinitti dabarsa ayyaanota giftii keenya dubroo maaramii 33 ta'uu isaanii beektu hanga hagayya torba guyyaa gooftaan keenya gadamisa guyyaa gadamisa hagayya guyyaa torba guyyaa gadamisa hannatti hafteedha haateenya deessuun qulqulleetti dubaroo maaramii ulfinniif galanni ishiidhaaf haa ta'uudha. Hagayya 16 bahaa foon ishiidhaan bohuun foon ishiidhaa hanga hagayya 21tti guyyoonni kunis akka du'aa koomsa isheetti kan kabajamanidha jechuudha. Hagayya 3 hagayya 17 hagayya 18 hagayya 19 hagayya 20 immoo hagayya 21tti ayyaanota haadha keenyaa deessuu waaqayyo itti dubaroo maaramiitiin ta'ee manni amantaa keenya kan kabajuudha jechuudha. Fulbaana 10 biyya Beetasaademitti guyyaa suurri ishee itti mul'ate jechuudha. Galanni fulfinni haadha keenyaa deessuu waaqayyo dubaroo maaramiidhaaf haa ta'u maqaan ishee olol kan jedhe haa ta'u. Fulbaana 21 immoo guyyaa ayyaana guyyaa yaadannoo isheedha. Onkoleelessa 21 immoo guyyaa yaadannoo isheedha. Sadaasa 6 godaansa isaanii sadaasa guyyaa 6 jechuudha. Godaansa isaanii xumuranii tulluu Qusqaamis keessa guyyaa boqotanidha jechuudha. Sadaasa guyyaa 6 godaansa isaanii xumuratanii tulluu Qusqaamis keessa kan guyyaa isaaniitti boqotanidha. Guyyaa kanas immoo hin kabajama jechuudha. Sadaasa 6 guyyaa Zakkaariyaas ibsaa iftuu guyyaa argeedha jechuudha. Muddee 3 guyyaa gara mana qulqullummaatti galte. Muddee 3 guyyaa deessuu waaqayyo haatenya qulqulleettii dubaroo maaramii
gara mana qulqullumaatti galteedha jechuudha. Muddee sadiidha kan galte. Muddee 21 guyyaa ayyaana ishiidha jedhamee kan kabajamudha jechuudha. Muddeen 21. Muddeen 22 immoo disqoosiyoon ayyaana ishiidhaaf guyyaa kabajeedha. Muddee 22 guyyaa ayyaana dubroo maaramii jedhee disqiyoos kan kabajeedha jechuudha. Muddee 21 guyyaa itti gooftaa deesseedha jechuudha. Muddee 21 fi muddee 29 guyyaa gooftaa keenya uumaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos itti deecheedha. Dhiifamni isaa, araarri isaa, arjummaan isaa, jaalalli isaa hunda keenya waliin haa ta'u. Biyya keenya haa yaadatus jedha. Amajjii 21 immoo guyyaa boqonnaa isheedha. Amajjii 21 guyyaa ayyaana addaa ta'e kan biyya keenya irratti kan manni amantaa keenya baay'inaan kabaju kanadha. Guyyaa kana baay'inaan ni beekama jechuudha. Bakkuma hundatti guyyaa boqonnaa ishii, guyyaa dhalachuu ishii, akkasumas guyyaa du'aa ka'uu ishii baay'inaan. Garuu waliigala ayyaanni dubroo maaramii 33dha jechuudha. Guraandhala 16 immoo guyyaa ilma ishee irraa guyyaa waadaa itti argatteedha. Ammallee immoo waadaan ishii hunduma keenyaaf, araarsummaan ishii hunduma keenyaaf nuuf haa ta'u jedha. Guraandhala 21, bitootessa 21, bitootessa 29 guyyaa gooftaa itti ulfoofteedha. Guyyaa kanaa jechuudha. Guyyaan kun sadeen walirratti kabajama jechuudha. 21 guraandhala 21, bitootessa 21, bitootessa 29 guyyaa gooftaa ulfoofteedha. Ebila 21 akkasumas caamsaa guyyaa tokko immoo guyyaa dhaloota ishee. Guyyaa dhaloota ishee. Caamsaa guyyaa tokko ni dhalatte haati waaqayyoo jedha faarfannaan Firaa'olee. Galanni ishiidhaaf haa ta'u dhalateenyaaf guyyaa dhaloota ishee jechuudha. Caamsaa 21 fi ebila 21. Caamsaa 21 hanga 25tti immoo naannoo tulluu Mixmaaqitti namoonni naannoo adda addaatti walitti qabamuun giiftii keenya guyyaa arganidha. Caamsaa 21 hanga 25tti jechuudha. Caamsaa 22, caamsaa 23, caamsaa 24 godaansa gara Gibxii guyyaa jalqabanidha. Guyyaa kanneen jechuudha. Gara Gibxiitti godaanuudhaaf guyyaatti jalqaban jechuudha. Caamsaa 25 ilma ishee muka gogaa dhaabee guyyaa itti laliseedha. Caamsaan guyyaa 25 immoo ilmi ishee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosiin guyyaa muka goggogee dhaabee guyyaa mukti goggogee sun itti laliseedha. Sanaaf kabajamaa jechuudha. Waxabajjii 8 immoo ilmi ishee guyyaa dhagaa irratti bishaan burqisiisedha. Ilmi ishee waxabajjii 8 gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa dhagaarraa bishaan burqisiisedha jechuudha. Caamsaa 8. Waxabajjii 20 guyyaa manni qulqullummaa ishee ijaaramuuf guyyaa duuka bu'oonnii fi gooftaan walitti qabaman galanni gooftaaf haa ta'u. Guyyaa mana haadha keenya yookiin immoo itti ijaaruudhaaf walitti qabamanii duuka bu'oonnii fi gooftaan keenya guyyaan kun immoo akkatti kanaaf kabajamaa jechuudha. Waxabajjii 21 guyyaa manni qulqullummaa ishee kabajame. Waxabajjii 21 guyyaa manni qulqullummaa ishee kabajame. Adoolessa 21 33 jechuudha. Inni dhuma adoolessa guyyaa 21 guyyaa kanneen akka dilbataatti akka kabajamu kan ajajamedha jechuudha. Obboloota koo egaa kana fakkaataa guyyoonni ayyaanonni haadha keenya deessuu waaqayyoo qulqulleettii dubroo maaramii 33 ta'uu isaanii manni amantaa keenya garuu immoo baay'inaan kan kabaju manni amantaa keenya 33 kana osoo hin taane ayyaanota gurguddoodha kan kabaju. Egaanis beeku osoo hin ta'in faarfannaa tokko nan faarfadha barakatiidhaaf. Sagaleen koo garuu dhiifama qofaan naqameera waan ta'eef. Isheedha haati waaqayyoo, isheedha nuuf araarsitu, waaqni dhiifama ishee karaa ishee nu dhufe,
Maariyaam Maariyaam jennee beela'uun keenya fee isheedha haati waaqayyoo isheedha nu faraarsitu waaqni deeffama ishee karaa isheenuu dhufe Maariyaam Maariyaam jennee beela'uun keenya fee abbaa samiirratti ishee filaa jira. Ilmi sayyaananii isheerra buleera. Hafuurri qulqulluu ishee gulboobeera. Waaqawwan filamtee adda isheen hundarra. Isheedha haati waaqayyoo isheedha nu faraarsitu. Waaqni deeffama ishee karaa isheen nu dhufe. Maariyaam Maariyaam jennee beela'uun keenya fee maqaa ishee yoo waamu dammaan guutaan fankoo kanaaf daddabalee si faarsa haadha koo si faarsa giiftii koo isheedha haati waaqayyoo. Isheedha nu faraarsitu waaqni deeffama ishee karaa isheen nu dhufe. Maariyaam Maariyaam jennee beela'uun keenya fee misiraachuu guddaa Gabreeliin ergame hawwii bara dheeraa dhufee sitti hime Addaamiin fayyisuuf guyyaa isaa ga'eera waaqayyoon ni deessa fedhaa isaa ta'eera maqaa kee yoo waamu dammaan guutaan fankoo kanaaf daddabalee si faarsa haadha koo si faarsa giiftii koo isheedha haati waaqayyoo. Isheedha nu faraarsitu waaqni deeffama ishee karaa isheen nu dhufe. Maariyaam Maariyaam jennee beela'uun keenya fee qulqulluun Daawiti isa arguuf hawweera. Waaqayyo maqaa ishee ol kaasee Bagana faarseera abbaan Hiraaqosi baay'ee ishee jaalate waa'ee ishee laaffisa gammachuun dubbate maqaa kee uumamu dammaan guutaan fankoo kanaaf daddabalee si faarsa haadha koo si faarsa giiftii koo. Isheedha haati waaqayyoo isheedha nu faraarsitu waaqni deeffama ishee karaa isheen nu dhufe. Maariyaam Maariyaam jennee beela'uun keenya fee dhiigaasaa lolaasaa dhibbuu keenya baatee. Gafaafannoo sana gooftaawwan dubbatee harmee qodaa ishee kunoo siif laadheera. Wadaan guyyaa sana laphee koorra jira maqaa kee yoo waamu dammaan guutaan fankoo kanaaf daddabalee si faarsa haadha koo. Si faarsa giiftii koo isheedha haati waaqayyoo isheedha nu faraarsitu waaqni deeffama isaa karaa isheen nu dhufe. Maariyaam Maariyaam jennee beela'uun keenya fee abbaa samiirratti ishee filaa jira. Ilmi sayyaananii isheerra buleera. Hafuurri qulqulluu ishee gulboobeera.
Waqawwan filamtee farda isheen hundarraa maqaa keeyyoo waamu dammaan guutaa afaan koo kanaaf dadhaabalee si faarsa gifti koo si faarsa haadha koo isheedha ati waaqayyoo isheedha nu faraarsitu waaqni dhiifama ishee karaa isheen of dhufee Mariyaam jennee beela'uun keenya fee isheedha ati waaqayyoo isheedha nu faraarsitu waaqni dhiifama ishee karaa isheen of dhufee Mariyaam jennee beela'uun keenya fee lil'aamiin kakaasee kan na jalqabsiisee na xumursiisee abbaaf galan hirmaaf galan afra bulbuluuf galan deessuu waaqayyoo duratti dabarumaadhaaf galan ulfaata fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni haa ta'u ameen. Obboloota koo viidiyoo kee gadhumaatti daawwadhaa laayik sheer gochuu keessa hin dagatinaa irraa barattan jedhee waan annaaf dadheefu akkasuma waaqayyoon biyya keenya tokkummaa jaalala nurraa kennu galatooma ulfaadhaa eebbifama. Durasi nanfe bekakko kabdo yonda tabe kufe si kofala garu